Nageenyi haadusuu daawwattoota OMN kabajamoo oduu guyyaa kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa oduu dursuun hangafoota odoom. Ogeessonni fayyaa Itoophiyaa gaafii fooyya'insa mindaa fi faayidaawwan garaagaraa gaafatanii hidhamaa jiraachuu ragaaleen OMN kutaalee garaagaraa biyyattii irraa argate mul'ise. Hojjettoonni seektoraalee mootummaa gaafii ogeeyyii fayyaa fi barsiisotaa hordofee gaafii mindaa fi fooyya'insa jireenyaa gaafachuu jalqabaniiti jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp godaantota seeraan alaa sararaa waajjira dhimma nageenya biyya keessaa hin qabne biyyaa baasuuf yoo xiqqaate poolisoonni 20,000 akka ramadamaniif gaafate. Walitti bu'iinsi beellii fi dorgommiin humnoota gurguddoo addunyaa gaanfa Afrikaa tasgabbii dhorkaa akka jiru qorataan Kaameruun Hudson jedhamu hime. Taphni El-Classico torbee kanaa Barcelona fi Real Madrid jidduutti adeemsifame olaantummaa Barcelonaatiin goolabame. Daawwattoota OMN kun hangafoota oduuti amma bal'inaan. Baaliyaana sawweenatti hawaasni seeftineetiin jiraatuun aangawoonni mootummaa mallaqa argachuu qabnu muranii nurraa hambifatu jedhan. Jiraattonni ganda hadaa akka jedhanitti mallaqa seeftineetiif nuuf ramadame yeroodhaan argachaa hin jirru. Kun tasumaa nu bira hin gahum kun kan nu bira gahos walakkaa gadi jedhu. Yoo dinne poolisii faana qawweedhaan nu doorsisu jedhu. Caasaan mootummaa fi hawaasni seeftineetiin buluun qixxee nyaatu jedhan. Saamicha qabeenya mootummaatti raawwatamaa jira jedhu. Sagantaa seeftineetii sawweenaa dabalatee kutaalee Oromiyaa hedduutti uummanni hojii misoomaa hojjetee kafalamaa fi aanaalee Oromiyaa oomisha gahaa hin qabne hedduun hawaasni sagantaa seeftineetiin jiraata akka jiru beekamaadha. Baay'inni uummata sagantaa kanaan jiraatu miiliyoonaan lakkaa'ama. Kaayyoon sagantaa seeftineetii uummata tumsuun rakkoo wabii nyaataa keessaa baasu yoo ta'u sagantaa kanaan milkiin argame baay'ee hin beekamu. Mootummaan tarkaanfiiwwan jajjaboo lammiileen qaala'insa jireenyaa hammaatee akka dandamatan gargaaruu fudhachuu qaba jedhan kutaaleen hawaasaa garaagaraa naannoo Oromiyaa. Namoonni OMN'if yaada isaanii kennan galii fi baasiin keenya tasumaa walirraa fagaataa jira jedhan. Gatiin oomishaalee guyyaa guyyaan dabalaa jira kan jedhan namoonni yaada kennan galiin keenya immoo bakkuma waggoottaniin dura ture jira jedhan. Hojii dhabdummaan garmalee hammaataa dhufu eeranii warri hojii qabus galiin isaa gadi aanaa akka ta'e himatu. Galiin amma argannu mana kiraafuu hin ta'u jedhaatii jiru. Haalli keessa jiran akkaan hammaataa ta'uu namoonni OMN dubbisee himaatii jiru. Lammiileen Itoophiyaa Jibuutii jiran haala hammaataa keessa jiraachuu himan. Erga guyyaan mootummaan Jibuutii kennee xumuramee booddee karaan manaayyuu ittiin gadiin bahan hafuun baqattoonni OMN itti himanii poolisiin lammiilee Itoophiyaa karaa irratti argee jumlaan qabee hidhaa jiraachuu dubbatu. Alarra ammoo haruma tokko ajjechuu dadhabanii jiran magaalaa guutuu bakka dalagaa bakka karaa walqixa makiinaa keessa dhaabbatanii kan makiinaa irraa bu'u kan mana dalagaatiif man nama dalagu kan bishaan facaasuu gabbahu kan ala ulaa duraa xaa'u gabbahu shamarran haa ta'u warra dargaggeessaa hojii humnaa dalaguuf dukkaana irraa bahu warra hojii humnaa dalaguuf bakka hammaalaa jiran tokko isaanii osoo namni bifne xaraguu jiranii guyyaa 3 irratti yookiin dheengaddarraa eegalee edarraa halgaddarraa yoo xiqqaatti namni 4,500 as keessaa guuramee jira waan duraan bahee malee. Hawaasni Oromoo biyya keessaa fi ala jiruun dhalattoota Oromoo Jibuutii keessatti haala hammaataa keessa jiraniif tumsa barbaachisaa akka taasisan warreen Jibuutii jiran OMN itti maliitii jiru. Baleeyyan keenya abbootiin amantaa abbootiin gadaa warri baha Oromiyaa irra jiru warri Xixa Oromiyaa irra jiru warri Digala Oromiyaa jiru aboo warri Abrobbaa jirtan baleeyyan keenya hara hundoorri jirtan. Nuuf dirmadha hayyoonni beektonni paartiileen siyaasaa Oromoo warri Oromoof quuqama qabdan warri Oromoodhaaf jettanii dhaabbattan warri sibiilii Oromoo taatan uummanni Oromoo bakka jirtan nuuf dirmadha dhiibbaa irra godhaa uummata Jibuutii irratti mootummaan Jibuutii akka malee uummata kan nameen jirti nuuf dhagayaa. Dhaabbileen idil addunyaa haala nuti keessa jirru hubatanii deeggarsa barbaachisaa akka nuuf laatu feena jechuunis gaafataniitii jiru.
Ogeessonni fayyaa Itoophiyaa gaafii fooyya'insa mindaa fi faayidaawwan garaagaraa gaafatanii hidhamaa jiraachuu ragaaleen OMN kutaalee garaagaraa biyyattii irraa argate mul'ise. Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii garaagaraa keessatti sochii ogeeyyii fayyaa qindeessitan jedhamuun haakimoonni hidhamaatii jiru. Pireezidaantiin Waldaa Ogeeyyii Fayyaa Itoophiyaa Dr. Yoonaataan Daanyaachoom hidhamuu isaanii kan himan maddeen ogeeyyiin fayyaa sochii kana qindeessaa jiru jedhamuun shakkaman hidhamaatii jiru. Godina Arsii Lixaa Aanaa Siraaroo buufata fayyaa Roobii irraa haakimoonni lama kan maqaan isaanii Badhaasoo Aliyyii fi Muhammad Araarsoo jedhaman hidhamuu maddeen himanii jiru. Godina Jimmaa hospitaala waliigalaa Aggaaroo irraa ogeeyyiin fayyaa hidhamanis booda irra hiikamaniitii jiru. Jimaata darbe caamsaa 9 bara 2025 faarmaasistiin Gabruu Malaakuu jedhamu magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa buufata fayyaa Aanaa 9 irraa osoo bahaa jiru qabamuun buufata poolisii Arattanyaa jedhamutti hidhamu maddi OMN himeetii jira. Hospitaala waliigalaa Arbaa Minciitti haakimoonni sadii kan maqaan isaanii Dr. Barnaabaas Saamu'eel, Dr. Malaakuu Almaawii fi Dr. Habtaamuu Geetaachoo jedhaman jimaata darbee qabamuun hidhamaniitii jiru. Ogeeyyiin fayyaa guyyoota 7 keessatti mootummaan gaafii isaanii akka deebisuuf kennan keessaa guyyaan tokko qofti kan hafe yoo ta'u, mootummaan gaafii isaaniitiif deebii yoo hin laatin guyyaa boruu irraa jalqabuun duula lagannaa hojii kan taasisan ta'uu ibsaatii jiru. Mootummaan rakkoo ogeeyyii fayyaa furuuf tarkaanfiin fudhatee kan hin jirre yommuu ta'u, ogeeyyiin fayyaa ammoo gaafii isaaniitiif deebii yoo hin arganne guutuu biyyattii keessatti hojii akka dhaaban ibsaatii jiru. Hojjettoonni seektaraalee mootummaa gaafii ogeeyyii fayyaa fi barsiisotaa hordofee gaafii mindaa fi fooyya'insa jireenyaa gaafachuu jalqaban. Rakkoo qaala'insa jireenyaa Itoophiyaatti hammaate hordofee hojjettoonni seektaraalee mootummaa gaafii daballii mindaa fi fooyya'insa jireenyaa gaafataa jiru. Hojjettoonni waajjira siivil sarvisii, manneen murtii, waajjira qonnaa, humna ibsaa fi kanneen biroo gaafii gaafachuu jalqabaniitii jiru. Hojjettoonni kun mindaan nuuf kafalamu kiraa manaa kafaluu hin dandeessu jedhan. Mootummaan rakkoo lafa mana jireenyaa fi mindaa nuuf furuu qaba jechuun gaafataatii jiru. Warraaqsi hojjettoota mootummaa ogeeyyii fayyaa fi barsiisota irraa jalqabee gara hojjettoota seektaraalee biroottis babal'achaatii jira. Walitti bu'iinsi beellii fi dorgommiin humnoota gurguddoo addunyaa gaanfa Afrikaa tasgabbii dhorkaa akka jiru qorataan Kaameruun Hudsan jedhamu hime. Gaagaamni gaanfa Afrikaa kun yaaddoo jabaa gara fuulduraa akka ta'es qorataan kun akeekkachiiseetii jira. Onkuramni kun shororkeessitoota babal'isuu fi Awurooppaa baha giddu galeessaa godaantotaan mudduudhaan dantaa Ameerikaas miidhuu akka danda'u akeekkachiise. Kanaan dura naannicha tasgabbeessuu dandeessi jedhamtee kan abdatamaa turte Ameerikaan ammaan tana waan haajaa irraa qabdu hin fakkaattu kan jedhu Kaameruun yoo akkanaan Ameerikaan kan calliftu taate maaltu ta'uu danda'a kan jedhu gaafii ijoodha jedha. Bulchiinsa Doonaald Tiraamp jalatti carraaqqiiwwanii fi sagantaawwan ergama nagaa kabachiisuu dhaabbataniitii jiru. Waa'ee hidhamtoota siyaasaaf sagalee ta'uu, mirga namoomaa fi dubbachuun filannoo walabaa fi haqaa ammaa Ameerikarraa hin dhagahamanii qoodni asiin dura USAID fi Instituutiin nagaa US taphachaa turan keessumaa walitti bu'iinsa hambisuu faayidaa biyyaalessaa Ameerikaa tiksuu qabaachaa turan yeroo ammaa gaafii keessa galuu hima. Yeroo ammaa hiikni Ameerikaan ittisa shororkeessummaa fi saamicha albuudaaf naannoo gaanfa Afrikaatti kenname baay'ee dhiphaadha kan jedhu qorataan kun balaan shororkeessitoota naannichatti ulaa galaana diimaa cufee biyyoota ulaa kana fayyadaman mara cinquu akka danda'u akeekkachiisa. Kuni biyyoota naannichaaf kufaatii hin malle hordofsiisuu waan danda'udha jedha. Sudaan Kibbaa, Soomaaliyaa, Itoophiyaa, Eertiraa keessa rakkoo nageenyaa fi siyaasaa jiru tokko tokkoon kan kaasu Kaameruun barruu New York Times kanaan gara dippiloomaasii fi carraaqqii nagaa buusutti yoo hin deebine kasaaraan hin malle gaanfa Afrikaatti dhalachuu danda'a jedheetii jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp godaantota seeraan alaa sadadaa waajjira dhimma nageenya biyya keessaa hin qabne biyyaa baasuuf yoo xiqqaate poolisoonni 20,000 akka ramadamaniif gaafate. Qajeelfamni kun kan darbe jimaata caamsaa 9 bara 2025 yoo ta'u namoota sanada hin qabne fedhii isaaniitiin gara biyya isaaniitti deebi'anis jajjabeessuuf karoorri qabameetii jira. Pireezidaantichi dhaamsa gama suur sagaleetiin dabarsaniin Ameerikaa gadhiisanii bahuudhaaf hanga danda'ametti salphaa taasisuuf hojjetamaa jira jedhe. Godaantota sanada hin qabne fedhii isaaniitiin Ameerikaa gadhiisanii bahuu barbaadan baasii tikeettii xayyaaraa mootummaa federaalaa Ameerikaa kan isaan danda'u yoo ta'u dabalataan ammoo mallaqa xiqqaa kennuufiifis ajajni pireezidaantii kennamuun ibsameetii jira.
taphni El-Classico torbee kana Barcelona fi Real Madrid jidduutti adeemsifame olaantummaa Barcelonaatiin goolabame. Tapha kanaan gara dirree Barcelona New Camp kan imale Real Madrid tapha bara kana Barcelona waliin taasise 4 keessaa tokkoyyuu hin injifanne. Super Sunday Barcelona fi Real Madrid Carlo Ancelotti fi Hansi Flick, Rafinha fi Kylian Mbappé, Pedri fi Lucas Modric, Junior Vinicius fi Lamine Yamal, Ferran Torres fi Jude Bellingham New Camp irratti yoo wal morkatan gareen Carlo Ancelotti leenjoo Real Madrid bara kana yeroo afraffaaf garee Hansi Flick leenjoo Barcelona harka kennatee jira. Taphni kun tapha shaampiyoonummaa La Liga Spain kan murteessu yoo ta'u Real Madrid hidhannoo isaatiin faayamee Lucas Vazquez dursaa taphattootaa taasisuun dirree yoo seenu Barcelonaan De Jong dursaa taphattootaa taasisuun dirree seene. Barcelonaan karra eegaa isaa siisni Erin Garcia, Kubarsi, Martinez fi Gerrard ammoo sarara ittisa. Sarara jidduu irratti ammoo De Jong, Pedri fi Dani Olmo, qarqara bitaa fi mirgaa Rafinha fi Lamine Yamal, jifataa ammoo Ferran Torres fayyadamuun tooftaa taphaa 4-2-3-1 dirree seene. Mootii Champions League fi kilaboota Awurooppaa jedhamuun kan faarfamu Real Madrid karra eegaa isaa Courtois sarara ittisaa irratti Fran Garcia, Raul Asensio, Tchouameni fi Lucas Vazquez sarara jidduu irratti ammoo Valverde, Ceballos, Jude Bellingham yoo fayyadamu qarqara bitaa fi mirgaa irratti Vinicius fi Arda Güler, jifataa ammoo Kylian Mbappé taasisuun tooftaa taphaa wal fakkaataa 4-2-3-1 dirree seene. Taphni jalqabee daqiiqaa 5ffaa irratti balleessaa goolii eegaan Barcelona Kylian Mbappé irratti hojjeteen Mbappé rukuttaa walabaatiin goolii jalqabaa yoo lakkoofsisu goolii lammataa Vinicius mijjeesse daqiiqaa 14ffaa irratti Kylian Mbappé galchuun 2-0 dursuu jalqabe. Dhiibbaa uumee taphachuu kan jalqabe gareen Hansi Flick leenjoo Barcelonaan daqiiqaa 19ffaa irratti kubbaa rogarraa dhahamtee Erin Garciaan adda isaatiin goolitti yoo jijjiiru daqiiqaa 32ffaa irratti Lamine Yamal goolii lammaffaa Barcelonaaf galchuun wal qixxeesse. Daqiiqaa 34 fi 45ffaa irratti Rafinhaan goolii 2 galchuun 4 fi 2 boqonnaa bahani. Barcelonaan 4 Real Madrid 2 boqonnaa booda dhiibbaa uumee taphataa kan ture Real Madrid kubbaa goolii taan argatus itti fayyadamuu hin dandeenye. Daqiiqaa 70ffaa irratti Kylian Mbappeen goolii haatirikii ittiin hojjetee fi kilabichaaf goolii sadaffaa taphaa kan taate galche. Kylian Mbappeen bara kana tapha La Ligaa irratti goolii 27 galchuun dursuu yoo jalqabu Lewandowskiin Barcelona irraa goolii 25 galchuun lammaffaa qabatee jira. Tapha bara kana Barcelona fi Real Madrid waliin taasisan 4 keessaa Madrid tokko yoo hin injifanne. Taphoota afran kana irratti Barcelonaan goolii 16 yoo itti galchuun Real Madrid 7 qofa galche. Gama biraatiin tapha Premier League kaleessa taphatame Liverpool Arsenal dirree isaa irratti simachuun 2 wal qixaa yoo xumuru Manchester United dirree isaa irratti 2-0 West Ham mo'atamee jira. Tottenham 2-0 dirree isaa irratti Crystal Palace yoo mo'amu Newcastle dirree isaa irratti 2-0 Chelsea mo'atee jira. Akkam jirtu daawwattoota OMN. Tumsi hundeeffama isaarraa kaasee hanga ammaantan OMN'if gootan OMN waggoota 10 oliif osoo walirraa hin kunne sagalee uummataa akka ta'uu dandeessisee jira. Har'as yeroo kamii ol deeggarsi keessan OMN'if wabiidha. Warra sagalee hin qabneef immoo sagaleedha. YouTube OMN subscribe, share, like, comment gochuudhaan qabiyyeewwan keenya hedduu biraa akka dhaqqaban godha. Mallattoo bilbilaa cuqaasuunis qophiiwwan keenya battala tamsaanitti yaadachiisi akka isin bira ga'u tolcha. Mallattoo subscribe jettu cinaa kan jirtu join ishee jettu tana cuqaasuudhaan immoo karaa YouTube keenya OMN maallaqaan deeggara. $1.5 kaasee hanga fedhaa fi humna keessanii gumaachuudhaan super chat fi stiikeroota bitachuun tumsa godha. Yoomillee tumsi keessan hiree OMN kan murteessuu fi wabii fi hamilee uummata keessan dheebuu miidiyaa qabu akka ta'e hin dagatinaa. Galatooma OMN ijaaf gurra uummataa. Daawwattoota OMN Oduu Guyyaa kanaaf qopheeffanne kana gammaa daawwattanii oduu biraatiin galgala walitti deebinaa hammasittuu turtii gaarii.